مادة أكاسيت نجلا دبّتشو دد سجالة دقي فتّة ما جلفت. نفسي مي دبارة في نجلا مالي وين مالي مي أمولا في مي هاي جديد أنا سمالي داك أورتش في جديد مي سجالين سون أمولا في وأنا ميل مناماتي جاي واسابي خنا سجلت تكاب سلارة بسجر سيسه هل كان يقولي أفان شو نسي في تشيكو كدوبارة والله أمسين الرن لنا ورد كنا نجلا دبتشو دد كريمة كلها زعفران كريمة تاب بلينجس بقولا سامنا إسهالي ولا نما فيها دالفر نجرا كريمة أكون نما كنت مرجم دبس أجن نكون إيش جلا فلي تدولتي هذا إيش جرا جرا أنت كرامتين جواب عندنا أنا كله دا أنا كمان لك أدينا كمان يبغى في الأرض بس في الأرض جواب عندنا هو أتي guru biasa saja tadi semale ربي يكون سلامة سلامة تنجد دوبا تجد من دكتور ayah ni jangan guru biasa saja tadi ربي كسنجرو نقل تمر فرامي جاء نقل تكرهنا ayah lu bersilat شمرن أنا قصدت شو بعدا ده si bani nari wallahi semale akai sini di wanda tatu anak tu arkebita halkan itu nak kanat asohana dia asohana dia misal ini faham nak bisa cecet tu wallahi nama hedu busy itu nari nak nama Dila nama file hanya lalu kesukaran tapi mawarian tu saya nukun kati tak cuma dekat segala kap nama rabi tu rah karena bin di mata si jikur itu warde debat ini kalau saya ni pun aku obat tani namanya ragudan segala nundi bestu je saya mata beta nol be kurang nama be aku wajah mesti warde sih jujur be hakai sin segala nama nubari simbiran juru baro so simbira jiranne wallahi amba 24 saa isin rabi tan nafago jirra isin rasudi kes jirra ba isin rawabi tun dan denu ثاني فيني سهل السجال بدري كانوا ما في نودبتو دداني نتفتني ورا سعودي جروكنا نتفتنا نججب إسا لبو ورا سعودي جو كنا غيره هاي سجلتي ما أرى ما يرمي أكا هاي سناب بودا مشاي فرق يكاجين تجارة غيره هاي سجل مركز قول مريم بر والله وانا رلال تك قبل نما دبافي كنا سديتين كون مريم يتوم بيزي تادين جتو مالك كنني نما وبدا نمني والبيخرو والبيخرو نمني مرة قلتان نسبقلي نندي بستوجا لا نما وصلت لي أتني ميرا ساتي في ركو سانو بن نما ويتني تنارنا أنت نما نسني دام ولا نما خيرنا أدي أمو سيرتانان أكيد قدو دولي فيتي ورا سعودي خيسا خرقي يكاجينش غارينا sirtana wanti mata sih nunggu jur sakas kode hame narra amma sila kami beta nuju gutu sida bersini ati sudi jirtami warra sudi juru kana pati guru ati sida bersu ati warra sudi juru لا ما يرمي لما اتصال دايركتي دا بربادو جرا ندب سجين سنجت تجين سيفتانا ندب سيت تجين سغلينا قبدي غسينا قبني jette jette amma dia sagale kabi fi rahmanu sintu bisne راما ندب يلا غير رتي سنجرا بلبو نما ديدما شاعر garam اسم ماشي ما قفر ما كاتا ترجع مشوفا حاله مجيء سجى مريم من بقى nama didami nama didam هو سعودي فوقي كان أقول نرجع سعودي في المكة يو كان إرجع
keessine achi booda osoo No, jirmatti bar jirma fuudhee laal Oromiyaa nama jirma fuudhee maallaqa bakka takka kafalee asin gurguruu deemu jira. Follow siftaanaan jimlatti sanooyyaa yookaan tokko kan walitti guurinaa guruppii sanooyyaa Laa amma nuti guruppii taarree tumee jechuudha. Jirma sanii namni sangisee fidi achirra namu fakkeenyaaf akka sagalee qabee abdii nuti abdii cululleetiif asinii ergina abdii culullee warra baareen jiru gurguru. Amma fakkeenyaaf akkas ta'uu qabdi masiif taanes darzana dila foote warri suudii jiru akka siif taanaan biraa akkatan. Warri suudii Seetanaa dhageessu fidi atimma ijoolleen wazaanaa fi. Nambar isiniimeen jira. Maryamii fi abbicha walitti kan nuu deema abbaa irratti bu'u. Isin Maryama kana dubbiftu godhaadhaa. Jara fedhu garee galcha. Maryamni dubbattu jee rahma dhageeffadhu silaa arraba keessa tabbataate qaatuma dhageeffadhu halkan danaa kana laal kun ni dubbata kun sagaleetti qaba nama dhibba kumaatama sana keessa yoo namni lama talabate waan guddaa namni sagalee si qabu waan hin oolin sirraa talabachuu dhabuu waan hin oolin. Achi dhugaan barbaadnee wayi sagalee bitti. Isin jenne haa namni irra guddaa sagalee itti qaban jammatti illee namaa farfaayidaa jiraatu kas fudhadhaa inni nuti qajeelchinu kun sagalee kan bitan afaan sagalumaan wareersan. Sagalee namatti dhiyaadha mira namaa hubadhaa malee sagalee naan dhugaan Nama dhiisa. an sagalee Bitan. dhageeffadhu rahma anama fakkeenya sagalee si qabee goodi sagalee naan deebisne barsatti dhibbara dhibbatti si resetti maaliif miira keessoon hin bini aaruun qabu isi akkatti jirtu anaaf rabbii beeka sagalee kun sagalee itti qab haan sagalee itti qab no akkas hin barbaachisu namaa hubadhaa miira namaa hubadhaa namatti dhiyaadha isinii galee ichi booda bar maryam akkana sagalee namaan deebistu jaa malee akkan maqaxxee lafa kaatanii sagaletti qabinaan deebistuun hin jiru amma namni biraan hin barbaachisu maryamii fi siif taanaan wal qunnamanii takka takkaan nuti tasira mataan wareerurra akkasii fuunee warri irguddaa namaas baay'inaan warra soodiiti warri nagaafachuu jiru amma akkaan beekuttiif warri soodii san nuti maryamii siif taanaan fi maryam wal qunnamanii isaaniif erginee warri soodii guutuun nama 90 kun akkasirraa fayyadamu warri soodii jiru sigalee kachirraa hafe warri duubaa jiru narraa fayyadamu warri suudii jiru seeftaan irraa fayyadamu. Karaa gabaabaa. Angaree keessa isinii kan dhumatti. Akkasiiti seeftaanaan deemtu bihiiti maryam sagalee qabi nama isin meeshaarra gosa wajji wal qunnamsiise kachirraa hafe nuti magaalaa deemnee gosa isin barbaaddan akkaataa itti barbaaddu seeftaanaan nu himte binnee Laal dawaa nama qalleessu ta'a akka jii. Kan nama furdisu. Cuma keessumaan himta rakkoon qabu rahma. abbicha himatu hundu mataa Abbichi bari sitti hime rahmatti hime bara Oromtitti. Kan nama qalleessu san qajoolleen nama qallisaa. inni Maryamtu dawaadha inni dawaadha ka zan bilo amma alaa dhufu kan osoo hin ta'in inni dawaadha walitti qabamama isimatu isinii qabama. Yaa Rabbi yoo nama meeqaa jira ka bubbeen fuutuu maaliif nama sanii narraa hangin dabarsin. Laa kana maqal'isu isaa miti warra bubbeen fuutisan kunoo kana ka dawaa furdinaa kana. Laa aniin baanaa bar an warra bubbeen fuutu sanii silaa gabbina kiyya kana dabarsee Rabbi. Akkadhee waliin. Isaanis ni furdata wallaahi hin jira ka isaanii. akka kanatti wala gabbina Ka firiijisan. gabbina abbatti kan qabdu mara. Laa ka firiija keessa jiru san. Inta wallaahi na qalladhee qajoollee qallachuun fadha akka wacaafaa ta'uun fadha akka haadaa. Bismillah. Akkas. Akka sitti siiftaanaan na dhageessa. Nan dhagaa lubbuu maal jedhu? Deema amma gabbuu sagalee itti qabiitii nama meeshaa isin irratti erga. Maryam walii gallee jira lubbuu walii gallee jira. Nabbi abbachaa itti ergamuu fi akkaataa hundaa'u walitti kan nuu deema lakkoofsa isaanii. Isin dubbisiisuu fedha faqat. Akkas godhe akkasitti jira dubbattu anaa godha deema amma sagalee qabiif. Kaatittiin qabaadeen bira kaayyeewwaaf. Deemayyee. Yalla. Akkasiin isiniin jaa warri suudii jirtan kun siiftaanaan bira akka fayyadamtanii. Mee warri horseentan dubbadhaa muti irraa kaafadhaa. Suu. Suu. Fuu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dubbatan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diva maqaan ishee tolna galchinaan waan hin ol galilaa wanta waan barbaadeera sanumaa isaa keessa nageeffachuuf taa'e Abshir. jabaadhu ishee Iga rahma. Yoo takka keessa Ni kaltiin godha malee. faayidaa hin qabne birzaasan hundi isaa dhufee hojii si dhorga booda yoo xamma sirratti himte hundi isaa dhufee hojii si dhorga booda atakkatti inni mi'a jalaa fudhadhaa jedheen bakka abbaan si barbaada jalaa fudhatu. Kani miti balubbuti ya kuni kanuma dalagaati beekaatiin qalbii godha malee kan dalagaati. Atam bakka dalagaa kana atam haqiiqiin dalagaaf kan ta'e ka hojii hin qabne mootu dhufee booda sirratti dawwalee mashkula si godha laa ka hojii tifikaan waddaan hin beeku achi jalaa fudhatan abbaan barbaadu ijoollee warra su'uudillee barbaachisaa ta'e nama torba nama saddeet walittaanii wal gaafatanii wanna lakkoo isolirraa fudhatanii adii walii deebisanii akkasitti labdaaf warra su'uudittillee abbaan barbaada takka lama hin deemu laala maaliifi takka lama waan hin deemne fi hin beekita garuu nama torba nama saddeet yoo ta'an adii walii deebisanii wal gaafatanii jidduu walii gaafatanii akkasitti labatuu danda'a warra su'uudillee jechuudha dalagaa fi haasaa fi wanna walitti hin dhufu ni beekita jabaadhu jabduu teessimadde jirra inshaallah rabbis jabeessu jabaadhu nama jabaate to amaaraatii kana keessaa ba'a malee namni jabaatan amaaraatii keessaa waa takka seenuu hin danda'u sareetii jabaadhu maaliif guyyuu akkuma kalee biyyatti daawwannu san asitti illee hojii keessatti akkasi daawwannu ta'ii rabbiin hamtuu sarraa haa qabu intala kan dhuufu wallaan kan dhuufu ala kasi faalleessuuf deemu rabbiin sarraa haa qabu hojii tantee laalkaa hojii gaarii taatu rabbiin si yaadaasisu jabaadhu ati koomanti aslan koomanti abbaan barbaade lubbuuti yansii kufasii caba yoo jedhe laalin hojii kan kee qalba haasa'u barbaade ol beessa wajjin haasa'u ni haay koomantiin warra Dubaay koomantii sarallee ni jira koomantiin jaballee ni jira ka jabaa orma baaftaa ka dakasiisan dakasumatti dhiifta jechuudha yoo ta'ama tokko baafta dubbifte kama haafee dakana ol barreessa malee mucayyoon tun maal ka jedhu hin turu laal sii galte ati jabaadhu wanti gabayaadha diriyaa kanallee kafanallee ila ofii olitti akka makka qibaatonni jiru kan argite akkasitti kaa'e malee akkatti nan dharu qibaatota gara gadaanu kanaan kaa'e uffatamuu gara olaanu sanirraan kaa'e amma jabaan mul'atu bakka ati teette kanatti eeywa ila akkasitti karaa bitaarraan kaa'adhuuti inshaallah akkana suuta keessa wanti hunda suutuma keessa wallahi suuta keessatti baanii arafaatiiti maaliif jechuun suutuma nu warri suutura waggaa jaha waggaa torbas keessa jirru simaa amma dhufe tokko naan qixxe maka irra jiru jira simaa kaleessa dhufe kanaan qixxee jiru jira jabaatu rabbi isaa jabeessu inshaallah intalti keerii si milikini amma keerii si milikini jabaatu lubbuuti si bira jirra waan ta'e tokkoon si bira jirra wallaahi. Abshir lubbu abshir. Mee tapi godha eessa qottee isaa dhufta asta jiran reefu nama tokkoon dhabe kana oofa lamma kana oofta jedhee maal amma reefu hojii geessotanii amma hojiin du'aa xiqqisii reefu amma kun riftii keessa seenaa jedhanii amma geeffatanii hojii jechuudha. Oyo. Lagi argitaa qooyi kana argitaa yoo argitee miti kanaadha. Tapi aku pilih kau nama di basut tu menceritakan. Lebih daftarin dia sedemte. Daftarin busy tadi bo farofai aja lalu ke sefu di dubli sime. Oke bakas. Actually betul ya. May tap ko pilih kau nama di bavi apa kami tak kanjarkan one day. Tahu wali godha fuula walii godhaa mana kan guddisaa viidiyoo dalagaa fi Oromooti numatu wal kaasa numatu wal jiraachisa viidiyoo dalagaa fi walirraa xalabaadhaa akkuma jira diqqallee ta'ee guddallee ta'ee birriin diqqaattee dhufti malee walaan guddoon naman seentu jabaadha wal jabeessa wal guddifnaa wal jiraachifnaa biyya ormaa kana keessaanii galla biyya teenna miti biyya teennatti galla jabaadha wal guddisa bakkuma jirtanii wal guddisa. Waan dharaa tokko solaalle taatee dhaqee daawwannee taasifaaf goona bakkee wal guddisaa irratti dhiqqoosii Oromoon ta'inaan goomti jabaadha wal jabeessa billaalee kun wal jabeessu dubartiidha hundarraa dubartiidha wanti gurguramu hundi isaa ka dubartii gurgurama badaan ka dhiiraan gurguramu dubartii wal jabeessa wal qabadha jabaa ofii abbaa jabeeffata jedhani jabaadha wal jabeeffadha fuuloo walii godha.
walirraa xalabadha. السلام عليكم. Waalaikum salaam warahmatullahi أكتب بيا جرتا طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا جرتم